لو ترى مليون أقول الأساسي بريسانين أول رتي مال قط أول رتي وصونا أمو دبرتيرا إيش جرى تمام زهاد أماناكي هرياكي كان أوجا ولين هات مناهك ربي هنقولني وصو هرياكي كان أوجا وجه ألقى تكرر أرجعي معلوم وبكتنا في الأكل كتنا في الأرجع بكتنا في يا هذا مناسي يا شالتو سيا باي سيارة مي شالتو أكمل إفتام شالتو سجارة تمو ست شالتو رجالة كان دورا فوتة جرتمو مالك المرجع شو ديدا كيمك عمرك كم؟ أورين كيمك كندرة سديتهم سدي كورا سكال سديتهم سدي ميكو سودو itu kokas صدم itu kerja obboleyya make up daatu make up fad obbolen kan kesa obboleyya ni ansada fada okay make kesa obboleyya sagal kabda ati sada fada sagal kesa sada fada okay ati ota biyabat yamani ma demette tini biyabate لا يروبي ياباني ياباني ينوم بيبو مكايس ونجيل والله أكنا جربني مترا نيوتا جيني أيه ياباني غروان نجيل بيتا إيش سعودي عربية دي ميري بيل أكيد نيجارو يماني تفتح أكيد دي مي أن سعودي مثلا يرو بشان يبان سانوما سعودي سيابو ده ما تجيل मैं वाल हाई चले में आगम तक तो तेरे गेता जी अल्लाह से ना वो यार चीज़ तेरा ऐसी ओह आगम तक तो तेरे गेत yeroo bishaan ibaanu ka ijoollee hojii baay'ee ni deemna beekta yaa halkan yeroo ifaan ifaa bire bagaalaan tokko yeroo ati miilaan karaa deemtu sirraa fuuldura jiru ni ifaami yaa ani faasan hunda suudii masee beek suudii nin baaneedha jarre ammoo namoota kana dura deemanii beekan illee waan ta'eef warra deemee tinni deebi'echa salamaan ta'anii akkas jarre naa ibsanii jechuudha suudii ganaa guyyaa 15 deemta ganaa guyyaa 20 miilaan deemta naan jedhanii ta'amma keessa jirtu ammoo biyya biraati naan jedhani ganaa biyyi biraallee gidduu kana jirti jedheetumaan kalaata akkasumatti ani ofirraa asumaan sitte haajin oota biyya jiru maal hojjetaa tiniin ture barataa ture aga kulaasii maqaa baratee tiniin jirta xumuree jira kudhanaan tante fudhatteerra kudhanaan ta'e xumuradheetuma guyyama qabxiini naa deebi'e sani kalaasi torbee eeyne akkasumatti kalaasi sababni ani itti dhiisee biraa deebiifillee ijoolleen kana dura warroonni wajji nu dura baratanii barumsa xumuranii turan barumsa san dhiisanii waan kutaniif nu amma gana asteennee qabxii keenya kana eeggannee san booda faayidaan keenya maal jenneetumaan mareenneetuma kana. Maaliif sapiraayizii hin goone caaltu dubartii tana hooma xiqqottu qalbii dubartii sammuu gammaddii sanumaan gammaddii dubartiin tun waanuma xiqqoon isiitiin gammaddii caaltu maaliif sapiraayizii hin goone please rabbumaa jedhi sapiraayizii ajaa'ibaa akka isiin achumatti gaggabdu sapiraayizii nu godhe sarpiraayizii gaa kana dura godheen beekuu eeggadda foormii tokko bitee fi sarpara godhe argeetiin jira wala lewaayita kana bareetiin jira kawadu baas jira shaati argeetiin jira ellaa gambareetiin jira kawadu baas jira wala illee na arsanii irtanii lesibi amni illee na arsanii irtanii ennaa gambareetiin jira kota lama farate beeta keetii mito jettanii jecha bakka kawadu kana arsa na arsa kawadu baas jira siilleen baay'ee aateetiin jirti garuu majara sharra gammachiistanii jirtan inshallah kun jalqaba kana booda sarpiraayizii ajaa'ibaa godhuufi amma inshallah yaadu jira yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessa sarpiraayizii ajaa'ibaa godhee isin biraan gahaa jedheen hordofa keetiin. Anuma biraanuu ga'e tokkoffaa anu hordoftoota. Anuma biraanuu anu arguu barbaada waan san. Tole inshallah yeroo dhiyootti ka ajaa'iba kana. Inshallah. Gaafiin koo karoorri isaa fuulduraa maali? Karoorri kee fuulduraa maali? Karoorri kan fuulduraa akkuma nama kamiittu jijjiiramee jiruu gaarii jiraachuu barbaada ilma argachuu barbaada ilma gaarii argachuu barbaada walumaa galatti jiruu
bareedaa jiraachuu barbaada akka yaada kiyyaatti. Kana dura fuutee jirta moo maaliif ilma argachuu diddaa? Laa kana dura hin fuune. Okay. Hin fuune ilmallee inshaallah amma yoo rabbi nu haa kennu. Yaa wallahi rabbi isin haa kennu wallahi ilma ajaa'iba rabbi isin haa kennu. Caaltu si jaalata moo sittu caaltu irra jaalata? Nu lachuu wal jaallan akka jaaban. Laa eentu caala jaalata? Eentu caala jaalata? Anatti irra jaalata. Si moo caaltu irra caala jaalata? Anatti irra jaalataan jedheera. Okay, sittu irra caala jaalata. Mee caaltu akkami ibsitan? Caaltu tan ibsime akkami ibsitan Akkasii caaltu? ibsumu. Yaa. Dhugaa jecha isii jedhee waan isii jedhee isii ibsu inumaa hin qabu. Okay, wallahi. Isii akka waa hundatti jedhee dhummaa kaala suuna magalatti. Mee jaalala isiidhaa qabdu gizee takka ofisiilee haa argitu bakka tana. Jaalala caaltuudhaa qabdu bakka tana nu ibsime. Anillee dhaggeeffadhaa isiilee haa dhaggeeffatu wanni illee dhaggeeffatu. Akka itti ibsu ni gangaradhamu, ni utaalamu, ni fiigamu, ni kufamu akka akkam yaani naa ibsu akka jedhee ibsu jaalala kan itti ibsu. Jaalala dhaggeeffatu ati caaltuu kiyyaa ani akkana ani ati akkanaaf akkana naa galatoomii akkana inni naa ibsime yaa takka caaltuu. Yaa haadha manaatiyyaa caaltuutiyyaa baay'ee si jaaladha. Iddoo siif qabu nama tokkoof hin qabu. Umrii baay'ee naa jiraadhu hanga xumuraa akka wajjin jiraannu abdii guddaa sirra qaba jedha. Bakka tana fedha kunoo tana fedha argite bakka tana fedha. Yaa erga yamanii dhufte waggaa meeqa? Amma akka Itoophiyaatti bara 2004 bahe achirraa waggaa meeqa? Amma 14 mire waggaa 10 seenarra jechuudha. Takkaa kana biyyaan galee jira waggaa 10 gara balleetti. Okay, osoo haadha manaa kee hiriyyaa kee kan dhugaa waliin haati manaa kee rabbi hin godhini osoo hiriyyaa kee kan dhugaa wajjin algaa takkara argite maaluma goota? Wanni godhamu. Yaa rabbi hin godhini osoo akka argite garuu maal goota? Wanni godhu kalaasi dhiisetuma biraa deemu homaan godhu. Waan akka illee godhu jiraachuu dhiisetuma. Walitti illee isii illee walitti hin deebi'u isaan illee walitti hin deebi'u kalaati. Isii illee achuma waan gara biraa anis achuma gara biraa. Maaliif waan baay'ee jaalladhu jecha. Ndee akkana ta'ame moo? Akkam godhatu jechuun dhiisetuma biraa deemaa jedhee bara. Amma yoo achitti argee yoo anu yookaan wii waraana yookaan yoo waa wii godhe wanti deebi'u waan hin jirreefi. Kanaafuu amma irri bareedaan akkamitti fakkaata yoo ammoo fakkeenyaaf yoo waa baay'ee bal'isuu danda'a yookaan isa ajjeesuu danda'a yookaan isii ajjeesuu danda'a yookaan ofuu miidhuu danda'a kanaafuu miidhaan kun akka hin jirretti jara lachanuu miidhee ka'ee booda ittillee deebi'uu waan hin dandeenyeef walumaa gala achuma dhiisiti birumaa karaa laaladha jechuudha. Taroo. Okay, hiriyaa jechuun siif maali mee? Hiriyaa jechuun anaaf akka ofii kiyyaatti ibsaa jireenya. Maabiraatii. Yaa sirrii wallahi. Yaa sirrii na taateerta. Qaama dubartii irraa eessa jaallatame? Bakka waa jaalladha qaama dubartii irraa. Bakka takka. Mee bakka takka qaama dubartii irraa eessa jaallatta? Fuula. Fuulli bareeduu qaba? Okay. Qaama kee irraa osoo dirqama bakka takka jijjiiruu qabdu sin jedhani eessa jijjiiru? Qaama kiyyarraa moo? Dirqama bakka takka jijjiirachuu Karaa miti jijjiira fakkeenya. Kara waan na bareedatti waan qara qabdu san irra waan ta'uucha. Anni qaama kiyyarraa garummaan jijjiiruun jiru yoo gara tokko jijjiire booda rakkoon irra hin ga'u. Engkau dirqama tokko jijjiiramu fakkeenyaaf naan galli gaafi. Qaama hanqi kana keessa dirqama jijjiiramu qaba sin jedhamu. Fakkeenyaaf miila fudhanne garami jijjiirama fakkeenyaaf. Karuma miila ta'eera garuu miila hankee ammaa kana caalatti jijjiirama. Waan isa tarutti malee waan isaa gaditti jijjiiramu.
waan jijjiiramu kun. Ana wallahi bakkum sinjiru miira illee ta'e itti jamaa harka illee itti jamaa bakka hunda itti jamaa garuu eessa ji kenna duuba. Yaa bakka tokko na hanni ka bakka tokko barbaadaa nama. Quba takka. Quba kan jijjiirata. Quba takkitti nushi hundaa miti quba takkitti. Okay, shi haa ta'u. Lootarii miliyoona 10 osoo sii bahe birri saniin awwal irratti maal goota awwal irratti. Osoo naa bahe jalqaba irratti. Yaa. Kana baasi kun rabbii miree riskii kana hiri rabbii bar. Miskiina yookaan nama dadhabaa nama dhugaan dadhabee rooyi ni qarqaaraani rabbii galatasanii jechuun erga rabbi waan guddaa nama illee rabbi kana galateeffachuu qaba jechuudhaaf ittaan suudhaan ammoo haadhaaf abbaa kiyyaa waan wayii hojjedhaa fi san booda akkasuma jaartiitii akkasuma jireenya kiyyaaf jechuudha. Jireenya hanqiteef tufuuf taachaa. Okay, shaashee kiyya baay'ee tokko nu galatoomii gaafii fi deebiin kenna har'as maratti xumurameetiin hin jira. Kanarraan kan aaseetiin jechaadha mee wanni ati dhumarratti wanti ati dubbachuu barbaaddu yoo kan jiraatu carrasti yaa kennume wanta hordoftoota hanketii waa'ee hanketii dubbachuu yoo barbaaddu taate akkasumas wanta chaanaal hanketii dubbachuu yoo barbaaddu taate waan barbaaddu yoo dubbachuu barbaaddu taate carrasti faa kennu. Wanni an dubbachuu barbaadu kabajamtoota hordoftoota Riidii Maankush akkasuma hordoftoonni YouTube kamiyyuu YouTuberoota Oromoo kamiyyuu cinaa dhaabbadhaa guddisaadhaa aartii Oromoo guddisaa isin jedha. Akkasuma immoo hordoftoonni Riidii Maankush illee Riidii Maankush jajjabeessaa bira dhaabadhaanii subscribe share like godhaa fi jajjabeessaadhaa. Aartistoota afaan Oromootiin dalagan hunda akka aartiin Oromoo jabaatu bira dhaabbadhaa. Shaashii tubillee gamanumaan jajjabeessaa isin jedha innillee akka rabbi hojii gaarii hiree fi jedhu du'aayii godhaaf isin jedha. Arraballee wanni isin arrabsanii isinitti aaru namni baay'een arrabsa. Wanni arrabsaniif illee waan na jaalataniif. La wanni arrabsanii ani beeka waan arrabsaniif wanni arrabsanii waan na jaalataniif baay'ee na jaalatanii. Maaliifi namni tokko nama jaalatu tokko yoo inni karaa badaa karaan taa'anii irra deemee arrabsee gara karaa sirrii deebisaa jechuudha. Kanaafuu arrabni isin arrabsan naa ta'ee jira. Galatoomaa na jajjabeessuuf na arrabsan malee an biraatiif miti. Caaltuma gargaariin na arrabsan anillee inshaallah amma rabbi riskii naa baasu isin ni gargaaraani anillee jaaladhuu sun taane akkuma beekamu uumanaa mijoomneef isin jedha. Nu jajjabeessaa kabajamaa ulfaadhaa isin jenna. Yaa kanumaan kan kaaseetiin jechaadha kun akkuma shaashiin jedhe jechaadha wanni ani dubbachuu barbaadu isarratti aanseetiin jechaadha. Shaashii kana isinii galee raamee jechaadha kanatti miidiyaa irratti wal beena malee akkasuma wal qumallee qabaachuu barbaannu. Garuu akka dhagaheetti jecha waa'ee isaa irraa kun inni isa wajjin haasa'aatiin jiraadheetiin isinii galee raamee jechaadha. Shaashiin akka nama achirratti ilaalansanii mitiidha. Wanti kun sirriidha sirrii shaashii. Shaashiin akka nama achirratti ilaalanii sanii miti. Wanti miidiyaa wanta miidiyaati. Inni garuu nama akkasii sanii miti. Warri isin soon beekin arrabsita yeroo baay'ee koomentii jalatti baga arrabsa rakkoon qabu isin kennuta waan argitan irraa waan hana godhaatiin hin jirtani. Kun immoo akkuma inni jaalatu waan na jaalattaniif isin jedheedha. Dhugama osoo hin jaalatini hin dhiistan. Namni tokko bari yoo ati uummata keessaa hin taane shaashii sidii isaa osoo toffateetini si dhiisa. Waan ati si jaalataniif serious kama dugas sinjara wanni sigorsaniif wanna baay'ee sinjaraniif akka ati jijjiiramtu si galee osoo ati baada yookaan amba biraa taate osoo sin jaalatini sidii isaanii tuma si biraa taran. So kanaafiyyuu garuu akka kara biraatti hin fudhanne inni akka shaashii achirraa argansanii miti. Yoo argitan yaratan karaa tokko yoo argitan yaratan pirankii illee otuma hojjetamuun jara fayyarummaa isaan argitanii nama badaa miti shaashiin akka jedhansanii miti nama badaa miti nama bareedaa nama garaa qulqulluu jedhama. An akka dhageetti chaadhaa hiriyoota isaarraa. Kanuma kan isin jecha barbaadu galatooma ulfaadhaa atillee shaashii kiyya baay'ee tokko na galatoomi sa'aatiin keessumaa aarsaa gooteetiin na dhufteetiin jechaadha osoo siyaamee kunooyyee hin dhufan antiitiin na wajjin gaafii deebi'uu hankeetiif baay'ee tokko galatoomii isin jedha maqaa kiyyaa fi maqaa hordoftoota kiyyaatiin guutuudhaan baay'ee tokko na galatoomi. Asumarraan Sa'iidin illee asumaan baay'ee galateeffadhaa. Sa'iid nama yeroo jalqabaatiif yuutubeeroota Yaman keessa jiran kana jechuudha.
namni kara YouTube kana fidee akka uummanni ijoollee as keessaatii fi akkasuma namoonni biyya tokko biyyoota biraa faayidaa baay'ee buuseef jechuudha. Maaliif waan namni hin beekne irraa baay'ee nama fayyadaa ture jechuudha. Nutillee namni hunduu namni biyya kana keessa namni jalqaba bu'uura waan kanaa nu ta'e isa jechuudha. Isallee asumaan baay'ee galateeffachuu barbaada. Baay'ee galatoomii jennaani waan atillee waan miidiyaa keerra naaf feeruuf baay'ee galatoomii kabajamee ulfaadhu sin jedha. Ayillee galatoomii sin jedha. Galatooma ulfaadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.